Waraanni adda bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii adda ta'e fudhataa akka jiru gabaafameera. Yeroo filannoon geggeeffamutti intarneetiin rakkoo akka hin godhanne gaafatame. Waraanni eegdota Islaamaa Iraan haleellaa irra deebiin baname taanaan waraanni kun naannicharraa akka darbu akeekkachiisaniiru. Manni maree gamtaa Awurooppaa uggura viizaa Itoophiyaa irratti kaa'amee kaasuu isaa murteessuu isaa beeksise. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isinitti hima. Kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan oduu keenya qabadhee dhiyaadheetti isin dabarsaa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii adda ta'e fudhataa jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni waamicha nagaa didanii hafan miseensota waboo karaa nagaan galan ajjeesaa jiraachuu hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsan. Mootummaan hidhattoota waamicha nagaa didan hafan hidhattoota waboo karaa nagaan galan jedhee irratti xiyyeeffachuun miidhaawwan garaagaraa isaan irraa akka dhaqqabsaa jiran himaniiti jiru. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsaa kaleessa baaseen haalli nageenyaa naannichaa fooyya'us ammas ammoo rakkoowwan jiraachuu ibsuudhaan hidhattoonni miidhaa gaggeessaa jiraachuu ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseera. Komishinarri Ararsaa Mardaasaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsa isaaniin hidhattoonni shanee jechuun ibsaniin ofii nageenya jibburraa darbee warreen nageenya filatanii uummatatti deebi'an adamsanii ajjeesuu, maatii jalaa ugguruu, ajjeesuu fi mana isaanii gubuu hojii isaanii idilee ta'ee jiraachuu himan. Haala kanaanis immoo yeroo yerootti ciccitanii daandii nageenyaa dhufuun immoo kan mirkaneessuuf iddoowwan garaagaraatti kanuma qabatanii arguu isaanii immoo himameera. Yeroo filannoon geggeeffamutti intarneetiin rakkoo akka hin godhanne gaafatameeti jira. Itoophiyaatti yeroo filannoon geggeeffamutti intarneetiin akka hin cufamne gamtaan Afrikaa fi dhaabbileen biroo yaada dhiyeessan. Yeroo filannoo Ugaandaa fi Tanzaaniyaatti intarneetii irratti daangaa yookiin immoo qoqqobbiin godhametti filannoo Itoophiyaa irratti ammoo akka hin taasifamne gamtaan Afrikaa dabalataan dhaabbilee kanneen biroo waliin yaada dhiyeesse. Gamtaan Afrikaa filannoo kana ilaaluuf qophii gahaa taasisaa jiraachuu himuudhaan murtee boordii filannoo eeggachaa akka jiru gabaafame. Kana kan jedhame immoo marii mirgaa dijitaalaa irratti gamtaa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbata miti mootummaa waliin ta'uudhaan caamsaa 10/2013 qopheessan irratti akka ta'e immoo himameera. Mariin hoteela Raadaasii Buluu keessatti geggeeffame irratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuniktoo bulchiinsa nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo Itiyoo Telekoomii fi safarii Itoophiyaa dhaabbilee fi waldaaleen biroo irratti hirmaatan. Daayirektarri gamtaa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an immoo obbo Masuud Gabayyoo akka jedhanitti yeroo filannootti odeeffannoon baay'inaan waan argamaniif akkasumas immoo odeeffannoo wal jijjiiruuf intarneetii qulqulluu olaanaa qabuu ni barbaachisa jechuun dubbatan. Intarneetii qulqullina qabu argachuun filannoo amansiisaa taasisuu qofa osoo hin taane mirga lammiilee bilisummaa yaada ofii isaanii ibsachuu akka eegus himaniiru. Intarneetii qulqullina qabu kennuu bira darbee odeeffannoo dogongoraa fi soba to'achuuf immoo furmaata barbaaduun barbaachisaa ta'uu obbo Masuud ibsan. Dabalataan filannoon biyyoolessaa marsaa jaffaa irratti naannoo tokko tokkotti addaan cituun intarneetii akka mudate yaadachuun filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa ji'a kana geggeeffamuu jiru keessatti immoo rakkoon darbee akka deebi'ee hin mul'anne dubbataniiru. Gamtaan dhaabbilee hawaasaa siviilii Itoophiyaatti itti gaafatamaa hordofii miidiyaa fi hirmaataa marii kanaa kan ta'an obbo Nawaayii Abubakar akka jedhanitti yeroo filannootti lammiileen odeeffannoo gahaa fi sirrii ta'e akka argatan intarneetiin barbaachisaa ta'uu ibsan. Marii kana irratti immoo gamtaan Afrikaa bakka bu'uun kan hirmaatan obbo Dammaqaa Tasfaayee yoo ta'an gamtaan Afrikaa ji'a 4 dura adeemsa filannoo dura irratti xiinxala geggeessaa akka ture immoo himanii jiru. Gamtichi bu'aa qabeessummaa fi filannoo ilaalchisee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin karaa garee kanaan immoo mari'achaa akka jiru ibsan. Dabalataan gamtaan Afrikaa yeroo filannoo Ugaandaa fi Tanzaaniyaatti rakkoo intarneetii akka isa mudate ibsuudhaan Itoophiyaa keessatti akka hin mudanneef immoo qooda fudhattoota waliin marii gahaa taasisaa jiraachuu obbo Dammaqaan kaasaniiru. Waraanni eegdota Islaamaa Iraan haleellaa irra deebiin baname taanaan waraanni kun naannicharraa akka darbu himame. Ameerikaa fi Iraan irra deebiin haleellaa yoo banan waraanni kun naannicharra kan darbu ta'uu jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi Israa'el irratti irra deebiin waraana banuuf dhaadachaa akka turanis immoo ni yaadatama. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ibsa baasaniin Iraan irratti irra deebiin waraanni yoo baname waraanni naannichaa waliin gaha jedha.
jedhamee akka amanamu himanitti jiru. Tarkaanfiin barbadeessuun fudhannu yaadni bakka isin hin beeknellee osoo hafin akka qaqqabu hubadhaa jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan akeekkachiisan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Argaachoo Ameerikaan akka haaraatti haliilaa gaggeessuu jalqabnaan waraanni haaraa hedduutu ishee eeggata jechuun dhaadannoo isaanii pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii kennaniiru. Manni maree gamtaa Awurooppaa uggura fiizaa Itoophiyaa irratti kaa'ame kaasuu isaa murteessuu beekse. Manni maree Awurooppaa uggura cimaa fiizaa Shengeni bara 2024 ture Itoophiyaa irratti kaa'ame akka kaafamu murteessuu isaa guyyaa kaleessaa beekseera. Manni maree kuni kanaan dura Itoophiyaatti lammiileen ishee seeraan ala gara gamtaa Awurooppaa seenanii deebisanii simachuuf tumsa qabdu akka fooyyessitu dhiibbaa gochuuf jecha sirna fiizaa gar-tokkee kana addaan kutuun ni yaadatama. Gamtaan Awurooppaa hordoffii erga godhee boodammoo uggura kana kaasuu isaa ibseera. Koomishiniin gamtaa Awurooppaa madaallii haaraa irratti hundaa'uudhaan tumsa mootummaa Itoophiyaa gama kanaan godhe irratti fooyya'insa guddaa akka mirkaneessee ifoomseetti jira. Itti dabaluudhaan lammiileen Itoophiyaa biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa keessa seeraan ala jiraatan adda baasuu sanada imala hatattamaa baasuu fi lammiilee akka deebi'an waliin qindeessuun guddina jajjabeessaa galmaa'uus ibsaniiru. Murtee ulaagaalee fiizaa kaasuu kun immoo ergaa tokko tokkoon biyyoota miseensota ifatti beeksiseen booda battalumatti hojiirra kan oolche jechuun himameera. Seera fiizaa gamtaa Awurooppaa jalatti immoo koomishiniin tumsa biyyoonni sadaffaa lammiilee isaanii deebisanii simachuu irratti qaban yeroo hundaan ni madaala jechuun himan. Yeroo madaallii kana biyyi tokko tokko immoo tumsa isaanii gahaa akka hin goone yoo fudhatama gamtichaa tumaalee seera fiizaa tokko tokko yeroodhaaf immoo akka addaan kutu murteessuus ni danda'a jechuun immoo himanitti jira. Pirezidaantiin Kuubaa tarkaanfii waraanni Ameerikaa fudhachuuf jirtu tasgabbii naannichaa kan miidhu ta'uu himan. Pirezidaantiin Kuubaa Meegulee Daayizii tarkaanfiin waraanni Ameerikaa biyya isaanii irratti fudhate kamiyyuu dhiiga dhangala'uu fi nagaa fi tasgabbii naannichaa kan miidhu ta'uu isaa akeekkachiisan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii akka beeksisetti Kuubaan akkuma biyyoota addunyaa kamiyyuu seera addunyaatti mirga ofirraa ittisuu qabdi jechuun himan. Ministeerichi itti dabaluudhaan immoo biyyoonni Kuubaa haleellaa fi barbaadaa sababa immoo sobaatiin fayyadamanii akka jiran ibsuudhaan waldhabdee USA fi Kuubaa gidduu jiru immoo haalaan akka dabalee jirus immoo himaniiru. Biyyattiitti erga USA ugguraa anniisaa Kuubaa irratti kaa'atee as immoo hanqinni boba'aa hamaa mudachuu kan ture yoo ta'u humni ibsaa guyyatti sa'aatii tokko yookaan immoo lama qofatti ni argama jechuun himameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangammaa waan nu hordoftaniif waliin taataniif galata guddaa qabdan isiniin jecha jeemman subscribe like share gochuu yaada qabdan komentarra nukaa galgala gaarii qabaadha yeroo gaarii.